godina Argebaa magaalaa Haroomaatti piroojeektiiwwan bu'uuraalee misoomaa garaagaraa rakkoolee hawaasa dinagdee furanii fi bara 2014 ijaaramaa turan hedduun isaanii xumuramanii tajaajilaaf bana ta'aniiru. Jiraattonni magaalattiis piroojeektiiwwan bu'uuraalee misoomaa kanneen irraa fayyadamaa jiraachuu himaniiru. Daandii hin qabnu duraan amma immoo nu baasan duraan yoo fayyaa dhabnee sireen dhayna yoo nu roobee horofa keessa miilaan lafa dhiitaa magaalaa dhayna amma kaama nu baafte mangistiin teenya qabaleen alla magan mama keenan bobbaane makeenan gal rakkoon feetu nu dhuftu hangan takkatti mana akima dhay akkan amma alhamdulillah rabbil alamin ka rakkoo kan qabnu rakkoon nurraa dhabamte ogudureni horofa keessa yaana namni fayyaa dhabuu namni dhaluu wisaasaan sireedhaa yaana nama hojii dhayne uganti keenyaa miti eenyu hojii dhufte yoo janga nama kanan beeknu yenneddin namuma ifii geessin amma alhamdulillah rabbil alamin rakkoo kan qabnu ma mootummaan keenya rakkoo tajaajilaalee amma rabbee karaa kana daandii kana kan dulisee horatan afee jira hedduu mootummaan keenya rabbinis galanii gurguddaan haa ga'u jalqaba abbaa mul'ata eegale arra mul'ata irratti uummatee karaa kun daandii bareedaan ta'e amma gammachuun guyyatti makiinaa kun 5 irra bobbee galee jiru. Hedduu asii ilaa madarasaadhaan ilaa bakka karaa lakkoofsan qabne dalaganii bar karaa maga andinuma dalagan akka bulchiinsa haramaatti ka dalaganii agarree mul'ataa keenya rabbi isaa mul'isu adawwii isaa irraa qubbisu bulchiinsa magaalaa isaan cufa rabbi sanaa milkeessu oromiyaan guutuun yoo akka bulchiinsa magaalaa haramaatti dalagde oromiyaadhis Itoophiyaan ni jijjiiramti. Magaalattitti piroojeektiiwwan bara kana karoorfaman 23 keessaa 21 guutumaan guututti muramanii tajaajila hawaasaaf bana ta'uu kantiibaan magaalaa Haroomayaa Mul'ataa Bushuraa himaniiru. 2014 misooma bal'aa hojjechaa jira. Misooma hojiilee piroojeektii 23 qabanne 23 keessaa 20 akka milkeessinee jira. Piroojeektiin lamaan hafanilleen piroojeektii ifaati, ifaa soolaaraa sababa ol ka'iinsa gatiitiin bara kana xumuramuu hin dandeenye malee piroojeektoonni 10 takkan immoo 20 takkan immoo daandii koobilii, daandii cirrachaa, boo galaanaa fi kan kana fakkaatanii bal'inaan kana hojjenne jechuudha. Balfaa kosii gogaa magaalattis maksuuf yuunivarsiitii Haroomayaa waliin hojjechaa jiraachuu himaniiru. Inni guddaan magaalaa tanatti rakkisaa ta'e qushaasha kosii kana. Keessattuu kosii gogaan baay'ee rakkisaadha. Pilaastikii kanaanis ol qabatee baay'ee rakkisaadha. Isa kanaanis ol qabatee nuti rakkoo kana kafuru yuunivarsiitii Haroomayaatti wajjinis taane qorannoos gaggeessine qorannoo fi qo'annoodhaan qushaashni kun garamitti riisaayikil ta'ee deebi'ee tajaajilaaf oola kajoon amma lafa qopheessinee jirra miliyoona jaambinnee iddoo balfaan kosiin itti darbamu. Laficha qopheessinee jirra dargaggoota illee irratti ijaarree jirra. Magaalaa Haroomayaatti daldalli seeraan alaas karaa aspaaltii cinaatti daandii lafoos cufuun gaggeeffamaa tureera. Rakkoo magaalattii kanas furuuf giddugalli gabaa maqaa artiist Hacaaluu Hundeessaan ijaarame tajaajilaaf banaa ta'eera jedhan kantiibaa magaalattii Mul'ataa Bushuraa. Magaalaan kun erga uumamte iddoo gabaan qabdu iddoo gabaa dhaabbii kan seeraan qabdu ture. Iddoon gabaa guutuun kan seera alaati. Gabaalee seera alaa kana hunda seeratti deebisne jechuudha. Kan gurmeessinee dhuunfaanis waldee hojii gamtaatiinis hundumaanuu gabaa kuduraa sanitti galchine daandii kana amma irra daldaluu irraa kan ka'e lafa deemuu hin dandeessu ture asitti. Saniifuu isa kana immoo jiraattonnis fayyadamaanis yeroo as dhufu akka rakkanne ta'ettuun jiddugala gabaa sanitti galchine jiddugala gabaatti dallayaas ijaarree jiddugala gabaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaati jiddugalli gabaa keenya illee yoo ilaaltanii. Rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu magaalattis furuuf bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa fi Hararii waliin hojjechaa jiraachuus himaniiru.